waraana Kafaa fi Oromoo gidduutti godhameen warri Kafaa hora dhugaatii looniif ta'um akka rifeensa mataa namaatiin cuqqaalaa turantu himama. Akka fakkeenyatti hora Gindibiitii fi hora Kiilolee kaasuun ni danda'ama. Mootiin warra badii inni beekamaan nama Horaa Waarraa jedhamu yoo ta'u, innis saboota adda addaa kan Gumaay keessa turan mara hacuuccaan akka bulchaa turetti dubbatama. Dhaggeeffattoota keenya, seenaa mootummaa Gumaay isinitti himna, nu wajjin tura. Ka'umsi mootummaa Gumaay gosa badii akka ta'ee fi booda garuu gosti Adamii akka irraa fudhate himama. Adeemsi isaas yeroo gosti badii sirna gadaa diiguun mootummaa abbaa lafaa hundeessuun gosa Adamii keessaa Daallee Abungee ka jedhamu aangoo humnaan irraa fudhachuusaa ragaaleen seenan dhugoomu. Ragaaleen Afoolaa moggaafama maqaa Gumaay waraana warra Gumaay fi Kafaa gidduutti tolchame waliin wal qabsiisu. Akka odeeffannoo argametti waraanicha irratti Oromoonni hedduun waa wareegamanii fi qabsoo guddaa booda injifannoo waan argataniif gareen biyya to'ate sun maqaa Gumaay moggaase. Kunis biyya Gumaan fudhatan ittiin yaadachuuf akka ta'etu himama. Seenaa mootummaa Gumaay iddoo lamatti qooduun ilaaluun ni danda'ama. Kunis mootummaa warra badii fi mootummaa gosa Adamiiti. Mootummoota gosa Oromoo lamaan malee mootummoonni warra Kafaa xixiqqoon naannoo kana wal maddii akka turanis seenan ni dhugooma. Booda garuu kun gara Kafaatti yoo socho'u, kan hafan garuu akkuma aadaa Oromootti moggaasan gara Oromootti makamuun akka gabaroo ta'antu himama. Oromoon gabaroo warra heeran bulanidha. Mootoleen warra Kafaa iddoo Galligaayoo jedhamu jiraachaa akka turanii fi hambaan masaraa isaanii ijaarsi isaa Galligaayotti argama. Waraana Kafaa fi Oromoo gidduutti godhameen warri Kafaa hora dhugaatii looniif ta'u akka rifeensa mataa namaatiin cuqqaalaa turantu himama. Akka fakkeenyatti hora Gindibiitii fi hora Kiilolee kaasuun ni danda'ama. Mootiin warra badii inni beekamaan nama Horaa Waarraa jedhamu yoo ta'u, innis saboota adda addaa kan Gumaay keessa turan mara hacuuccaan akka bulchaa turetti dubbatama. Horaa Waarraa mootii yeroo ture Oromoo gosa badii malee gosti kabiroo akka aangoon qabanne seera baasee ture jedhama. Innis gosti badii ala jiru hirdhuudha jedhee yaaduun gosa Oromoo dabalatee saboota isaaf gabbaran cunqursaa ture. Seerri inni baasees gosoonni kan biroo aangoo akka isa harkatti hin qabneef malee namoonni ciccimoon isa caalan akka jiran ni beeka. Gosoonni hirdhuu yookaan seera hin qabne jedhaman Adamii, Waata, Tuulama, Innamaansa, Innambiroo, Agaarii, Buraayyaa, Saphiira, Sadacha, Tumtuu fi kabiroo fa'aadha. Kanaaf gosa Adamii keessaa Daallee Abungee kan Horaa Waarraa irratti fincila kaasee aangoo irraa fudhateef. Daallee Abungee yaada Horaa Waarraa kana mormuun nama kophaasaa holqa keessa riphee ture yoo ta'u, Abbaa Abaaloo jedhamee beekama. Iddoon inni keessa ture har'as holqa Abbaa Abaaloo jedhamee beekama. Abbaa Abaaloo jechuun abbaa waraanaa jechuudha. Waggoota baay'ee holqa kana keessa yoo taa'u, hojiin isaa adamoo qofa akka turee fi waanuma ajjeese bilcheeffatee nyaachaa waan tureef nama jabaa fi kophaasaa gafarsaa ajjeesee baatudha jedhama. Ciminaa fi gootummaa gosa Adaamii yookaan Abbaa Abaaloo ka dhaga'e mootiin warra badii Horaa Waarraa nama kana ofitti madaqsuuf tooftaa baafate jedhama. Kanaaf intalli haftuun warra Kafaa Taabotee jedhamtu suuta suutaan akka isa boojitu kiyyoo diriirsan. Isheenis tooftaadhaan nyaata qabattee yeroo adda addaa bosonatti deemuudhaan akka isatti madaqxeetu himama. Suuta suutaan Taaboteen Daallee Abungee dadhabsiifte. Daallee Abungees dandeettii dhabe gafarsa baachuu dadhabe. Yeroo sana Horaa Waarraa itti waamte qabsiifte. Kana booda saaphanaan namoonni ciccimoon isa qabanii Horaa Waarraatti dhiyeessan. Garuu Horaan cimina Daallee hubachuun
yeroo diinota isaa waraanu waan barbaadeef akka inni kabajaan taa'u godhe. Dalleen taabotee malee intala Oromoo fuudhee ilmaan godhateera. Garuu mootummaa warra horaa waarraa yookaan warra badii keessatti ilmoo namaa guutuu fi hir'uu jedhamuun waan qoodamaniif Adaamiinis akka hir'uutti fudhatame. Booda garuu uummata hir'uudha jedhame qindeessee mootummaa horaa irratti fincile. Warra badii irrattis fincila adda addaatu ta'e. Fakkeenyaaf warri tumtuu akka sibiila tumtee badiitti hin gurgurre, waatnis gogaa duugee isaaniif akka hin kennineefi gosti biraas badiif akka hin ajajamne godhe. Kana malees uummanni dirqiidhaan hora looniif waraabanii qe'eetti isaa fidan akka hin raawwanne ajaje. Bara bulchiinsa horaa namoonni qe'eedhaa haga laga horaatti tarree dhaabbatanii hora loon isaaf waraabaa turan. Hora loon warra badii malee ka gosa biroo akka hin dhugnes dhorkee ture. Kun immoo gosoota Oromoo hedduu biratti muufii guddaa uumeera. Dhumarratti fincilli bakka hedduu itti baay'ate horaa aangoorraa buuse. Haaluma kanaan Dallee Abungee gosa Adamii keessaa maqaa kabajaa abbaa Abaaloo moggaafachuun mootummaa warra Guumaay hundeessuun daangaa Guumaay akka babal'ise seenaan ni dubbata. Garuu du'a horaa waarraa kan dhaga'e mootiin Limmoo Guumaayitti duuluuf waan aggaameef Adaamiin yookaan Dallee Abungee waraana sana ofirraa ittisuuf qophii eegale. Waraana mootii Limmoo waliin godhame keessatti gorsi obboleettii Dallee Olaanaadha jedhama. Isheenis fardeen bifa garagaraa kallattii loltoonni Limmoo dhufan irratti akka hidhamanii fi loltoonni Guumaa immoo kallattii kabiroon waraana akka banan gorsite. Haaluma tooftaa qindeeffameen fardeen 300 tabba duubatti hidhuun kallattii kabiroon immoo nama 10 ta'anii waraanni baname. Waraanichis irra caalaa naannoo amma Bassoo Urgufaa jedhamutti kan tolchame yoo ta'u, ka'umsi maqichaa bara waraanichaa dubartoonni odaa jala taa'anii loltootaaf Bassoo Urgufaa obaasaa turan irraa akka ta'e himama. Iddoon sun har'allee Bassoo Urgufaa yookaan tabba Abbaa Urgufaa jedhama. Yeroo muraasa booda gootummaa abbaa Abaaloo fi baay'ina fardeen hidhamtee sodaachuun loltoonni Limmoo akka deebi'anii dheessan himama. Aangotti dhufuun Dallee yaada dur gosti badii gosoota birootiin hir'uudha jedhe sana cabseera. Hayyuun seenaa Mahammad Hasan qorannoo isaa keessatti wiirtuun mootummaa Guumaay ciiraa jechuudhaan kaa'e. Garuu ciiraan teessoo mootummaa geerati malee kan Guumaay miti. Gosti Adamii Guumaay keessatti aangoo qabate gosa Tuummee keessaa tokko yoo ta'u, iddoon masaraa bulchiinsaa Dambii yookaan Kooyyeedha. Mootiin Guumaay inni dhumaa immoo dabalataan Geephatti akka masaraa hundeesse ni himama. Bara bulchiinsa Abbaa Joobir Guddaa masaraan Geephaa keessatti tajaajila kennaa ture. Weerara Adaal Tasammaan akka gubate ni himama. Masaraan Kooyyee garuu bara bulchiinsa Xaaliyaanis wiirtuu loltoota Xaaliyaanii akka turee fi booda akka jigee maanguddoonni ni himu. Onni masaraa mootolee Guumaay walakkaan isaa bakka manni barnoota olaanaa sadarkaa lammaffaan irratti ijaarame ta'uusaa maanguddoonni har'allee ragaa ba'u. Mootolee Guumaay keessaa Dallee Abungee seenaa keessatti ka beekamu jabinaa fi nama cimaa anniisaa qabu ta'uu isaatiin. Kunis mammaaksa keessatti kan tokkoof dallaa buqqee tokkoof Dallee Abungee jedhama. Kana jechuun kan tokkoon tuffatamaa ta'e tokko biratti agam jabaa akka ta'e beekuun barbaachisaa ta'uu kan mul'isuudha. Innis maqaa masoom Abbaa Abaaloo yookaan Abbaa Eeboo jedhamee beekama. Mallattoon mootummaa warra Guumaay dibaabaa fi amartii warqee kan quba moggee irratti godhatamu yoo ta'u, teessoon mootichaas barcuma muka jabaa tokkorraa akka jirutti bocamee kan tolfamuudha. Dibaabaan kan hidda quncee fi muka adda addaarraa hojjetamu ta'e aduu fi roobarraa kan isa eegudha. Kan qabatamus iddoo gabaa yookaan dhaaba uummataa mootiin itti mul'atanidha.
mootoleen gumaa mallattoo aangoo kan ta'e bokkuus akka qabatan seenaan ni dhugoomam.